Ashamaar kafuun jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya mooduu saatana isinitti himna oduu saatana isinitti himus ani Shaamil Kaliilim jalqaba irratti hangafoota oduu. Sareen Chaayinaa tokko yakka gudeeddaa sariitti Rwaandaa irratti raawwateen hidhaa guyyaa 15tiin adabame. Namoonni hadiraa qaamaatii keenya irraa fagaatan halkan bursisa yookiin barzaa burukiin guddirfamaa buluu jedhan ministeera qaamaatii hadiraa obbo Yaadaa Gandaam. Dubbii jabaattee Toomaachaa Raamna karaa saayinsawaa ta'een qamaanee biyyeen ceesifna dhaadannoo jedhuun guyyaa irraa marsaa jalqabaa magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa takkatti lulluuqanii taasifame ammoo oduu bal'inaan. Sareen Chaayinaa tokko yakka gudeeddaa sariitti Rwaandaa irratti raawwateen hidhaa guyyaa 15 irratti murtaa'e guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Sareen Chaayinaa tokko yakka gudeeddaa sariitti Rwaandaa irratti raawwateen hidhaa guyyaa 15 irratti murtaa'e. Biyya Afrikaa keessaa magariisummaan beekamtu yeroo hunda daawwiidhaaf Afrikaa irraa istee biyyoota addunyaa garaa irraa itti imalan Rwaandaa keessatti yakki gudeeddaa saricha Chaayinaatiin sariitti Rwaandaa irratti gaggeeffame. Yakki kun kan raawwatame magaalaa guddittii Rwaandaa Kiigaalii keessatti yommuu ta'u, Chaayinaa irraa daawwiidhaaf kan dhufan obbo Kiingi Jingiroongi saree isaanii qabatanii akkuma duraan baratan sana bashannanaaf dhufan. Qobsuma isaanii Kiigaalii erga taasifatan booda yeroo waa xiqqoo booda daandii irra saree isaanii qabatanii adeemuu itti fufan. Osoo daandii irra adeemaa jiranii iddoo intarasti kaaffee jedhamu yommuu gahan sariitti Rwaandaa ishee miidhagdee karaa irra adeemaa jirtu sarichi Chaayinaa arge. Harka hanna bare dooluutu sosso'aa jedhama mitiiree akkuma jedhamu sanatti akkuma duraan barate sanatti sariitti qabee yakka gudeeddaa irratti raawwate. Yeruma sana to'annoo poolisii jala oole. Sariittiin yakki gudeeddaa irratti raawwatames gara hospitaalaa geeffamte. Miidhaa namaanis akka irra gaheetu gabaafame. Gocha akkanaa kunis gocha gara jabeenyaati jechuun kan dubbate deetaan ministeera beeylada manaa obbo Suuzumaan sarichi Chaayinaas guyyaa 15f akka mana hidhaa turu ajaja dabarsan. Namoonni hadiraa qaamaatii keenya irraa fagaatan halkan bursisa yookiin barzaa burukiin doorsifamaa bulu jedhan ministeera qaamaatii hadiraa obbo Yaadaa Gandaam. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Namoonni hadiraa qaamaatii keenya irraa fagaatan halkan bursisa yookiin barzaa burukiin doorsifamaa bulu jedhan ministeerri qaamaatii hadiraa obbo Yaadaa Gandaam. Namoonni hedduun hadiraa keenya kan qaamaatitti dabalamanii qamaanii mirqaananii halkan fooqii ijaaraa karoora garaa yommuu baafatan gariin immoo qaamaatii irraa fagaatanii halkan bursisaan gidirfamaa bulu jedhan. Akka namoonni nuti dubbifne tokko jedhanitti guyyaa hadiraa qaamaatii irraa baqannee jimaa dhiisnee ollee halkan waraana biraatu nurratti banamaa bula jedhan. Wantoota nu mudatan keessaa tokko akka himanitti qottee irrattis nu malaasu jedhuutu jira. Qaruuraa kookaa keessatti faa nu dhiibu jedhus waa hanga hin qabu. Baabula rafarraa adeemaa jiru faana liqimsiisanii jalaan na baasanii furgoon takkana keessatti diddi jedhu waa tokko lamaa miti. Gariin immoo hallayyaa yookiin qilee keessattis darbatamaa bulla jedhan. Wantoota kana hunda irraa bilisa ta'uudhaaf hadiraa qaamaatii irraa hin fagaatinaa isiniin jedha ministeera qaamaatii hadiraa obbo Yaadaa Gandaam. Toora maarsireetii FTV Yaadaa Gandarraa wabeeffanneen. Dubbii jabaattee Toomaachaa Raamna karaa saayinsawaa ta'een qamaanee biyya ni ceesifna dhaadannoo jedhuun guyyaa irraa marsaa jalqabaa magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa takkatti lulluuqanii taasifame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Dubbii jabaattee Toomaachaa Raamna karaa saayinsawaa ta'een qamaanee biyya ni ceesifna dhaadannoo jedhuun guyyaa irraa marsaa jalqabaaf magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa takkatti lulluuqanii taasifame. Osoo qamaatiin hin jalqabamin dura obbo Kadir lulluu baniinsaa ija banaa taasisan. Qophiin eegalamuu dhama buuse booda gootota qabsorratti ilkee dhabaniif harka mirgaatiin toomaa ol qabuun harka bitaatiin mooyyee afaan qabuun daqiiqaa 5f yaadannoon taasifameefii jira. Lulluuqata taasifame ilaalchisee obbo Kadir akka yaada miidiyaa keenyaaf kannaniin akka jedhanitti lulluuqanni akkanaa kun kan taasifame yeroo jalqabaatiif yeroo ta'u yeroo gootota keenya kan akka Abdullaa Muuminaa fa'aa yeroo yaadannu qabsoon hanga ilkaan qaban qofa akka hin taane irraa baranna jedhan. Itti dabaluunis nuti lulluuqattoonni dhaloota haarawaa karaa saayinsawaa ta'een qamaanee biyya ni ceesisuuf qamaatiin dachaan akka nurra jirtu dagachuu hin qabnu jedhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhufne tanuma fakkaatti. Namoonni YouTube chaanala keenyaaf haaraa taatan Baddeessaa Show subscribe godhaa isiniin jenna. Galatooma.
One.